Yo jalatamtoota fi kabajamtoota maatii jiru miidiyaa nageenya keenya bakka jirtanitti isin dhaqqabuun isin jenna. Yaada Sheek Abduttaa yaadaa fi odeeffannoo cimaa tokko dubbatee jira. Yaadaa fi odeeffannoo Sheek Abduttaatti osoo isin hin dabarsin dura yaadachiisa tokko gurra isin buusaa. Yoo dagatanii jiraatan akka yaadattanii fi keessattuu faarsee bultoonni jechuudha. Yaadachiifni kiyyasii waa'ee kufuu sirnichaati. Warroonni sirni kun hin kufuu jettanii sirni kun ni kufa. Sababni sirni kun hin kufneef hin jiru. Sirni ilma namaati malee dhagaa miti. Kan yeroo hundaa bakka tokko taa'u dhagaadha. Sirni immoo dhagaa osoo hin taane ilma namaa. Kanaafuu sirnichi ni kufaa amane yaa warra garaam si sobe. Keessattuu sirni nama cunqursu tokko warraaqsa cunqurfamtootaatiin ni kufu. Warri nama cunqursu ni kufna hin jedhan jechuus hin qaban. Kuffisu malee kufuun isaan bira hin jiru. Kun herreega warra nama cunqursuuti. Hanga gaafa teessoo irraa kufuutti hanga adabbii argatutti ani jabaadhaa eenyullee nan danda'u eenyullee anaa gadi malee anaa olii miti jechuudhaan kan inni yaadu. Fakkeenyaaf akka pirezidaantiin naannoo Oromiyaa caffee irratti dhiyeenya kana Shimallis Abdiisaa jedhe. Kanaa ala garuu diinota Oromoo faanaan dhufee harka simmicciree sina qanqaalee harka sin cabsawoo jedhe immoo harki keenya xiqqoo akka malee furdatee jira. Cabaatti caccabdee akka nafna. Egaa hordoftoota fi kabajamtoota maatii jiru miidiyaa hangana yoo jenne ni gahaa hayyoonni keenya guyyaa guyyaarraa kana ol jechaa ooluu kana ol isin yaadachiisaa jiru waan ta'eef nutis hangana yoo jenne ni gahaa gara yaadaa fi odeeffannoo Sheek Abduttaatti isin dabarsaa isin immoo laayikii fi sheerii akkasuma yaada keessan barreessuu hin irraanfatina. Namoonni jiru miidiyaadhaaf haaraa taatan sabskiraayib gochuu hin dagatina. Warri sabskiraayib hin godhin sabskiraayib godhaa gara yaadaa fi odeeffannoo Sheek Abduttaatti isin dabarsaa isinis hamma xumuraan faana turan affeerraa keenya. Dubbiin jajjabduudha dubbiin jajjabduudha eega hayyoonni keenya wal ga'ee booda dubbiin jajjabaachaa deemu jirti. Namni mari'ate akkana dhukkee godha kun hanganatti. Barkuun ifi diigaanuma mari'adhaa ogii jennu kun olaalitti dhufte. Akkuma beekamu yeroon guyyumarraa jajjabaachaa deemti ilmoo baatii jahaafa ilmoo amata jahaafa dukkaana gurgurtu kun shaneetu asitti chaarjii godhate yaniiluu abbaa booratti ilmaan gatan sangartan siigana. Shaneen hin jirtu dhabamsiifne waa takka hin jiranii biitti nagaa deebite je'anii duraan haasawan eessaa dhufteeti ilmaan kana gataniinis gaafiidha beeku uummanni keenya gaafiitti dhiyeessu qaba. Shaneen tun eessaa dhufteeti nama kana fixanii jettanii gaafachuu qabdanii jechuu sigale. Nuti ragaan malee waa takka yaanu maqaas waan nuti hin godhinitti harkachuun barbaadu sigale. Saniifuu akkasin nu beekaa nuti oduuni nan fidu ittuma dhuftan sigale ittuma dhuftan amma dubbiin affaarii itti haate sheeyxaanticha bar sheeyxaantichi kun nasiiban qabu hoggii isiniin jennu ragaa wajjini nama aangoo fedhu haa guyyaa nasiiban qabne nama akka mililikii yaadu nama akka abbaa isaa yaadu haa guyyaa akka abbaa isaan dhalatin sheeyxaanticha kana qofa rabbiin agarsiisee amma lafti gartee dijitaala addunyaan guddattee jirti akka gaafa mililik akka gaafa daargee akka gaafa wayyaanee sanii miti nama tokko ajjeesuu dhiisi haballaan addunyaa tana guutuu si arga. Inni akka gaafa mililikittiin jiraadha jaa yeroon akka gaafa mililikin ayyamtuuf sigale. Inni akka abbaa xiyyaa mililikittiin jiraadha jaa yeroon akkasin ayyamtuuf jechuudha. Nasiiban qabu bar nama nasiiban qabnaan mootummaa qaalicha sheeyxaantichaa kana qofa rabbiin agarsiise. San gubbarraan hayyoonni kun guyyaarraa sigale. Hayyuun na gubbaa taa'u kun kan rabbiin itti gartee gadhiise. Quba kana barbaree kana mitmita kana keessa suuqeetumatti kaayee taa'ani sigalee bil garreerraan dhaamsinu bakka inni kaayan garre sigale. Way bildigan si waan kana laaltanii quba barbaree mitmita asitti itti biteetumatti kaayee taa'ani bakka san kaayee aboomaa iyyiti bildigan anuun beeku ja itti kaayeetuma taa'aa sigale. Ay bildigan naa qiyaamumaa qabate qiyaamumaa qabate sigale. Akkuma kophaan qabsaa'initti kophaan nyaattan abadan. Sigale. Hindandayamu sinya hindandayamu ummata keenya fixaa buqqisaa sigale.
warra gartee politikaalii warra siyaasaa firii jaa isinin raanfatina taayee dandayaa leenca sabaa gooteef kennee gartee arra tokkummaa kana sabaa sablammii wajjillee nuu taraaree kute firii taayee dandayaa jaa sigale hayyoota keenyaaf sagalee ta'uu khadu'eef rahmata khadachuu khajiruu fi sagalee ta'uun dirqamaa jechuu akkuma beekamu haala yeroo jetti haalli yeroo arraa mootummaan Affaar ibsa akkumaan isinii poosti godhe Affaar keessatti rabshaa guddaatu amma dura dhalate arraa gartee dhiibatee gabbee malee rabshichi har'aatii miti jechuu obboleessa ministeertitti raayyaa ittisa san nama qabateeti Eertiraa keessatti leenji'u jira isa santu gad dhufee poolisoota hunda keessa seenee girgiriin taatee jirti mootummaan beeziin qabne mootummaan ummata keessaa bahe miidhu mootummaan ummata isaa dildila tahee aangoo isa qabachiisen kabanye Itoophiyaa keessa mootummaan beeziin qabne hin mo'atu amma jaawarriin dabalatee hayyoonni keenya marroo dirribaa faa maaliif akka sodaatamu ummata isaanii bira fudhatama qabanii sheeyxaantichi wanni akka jibbamuuf wanni akka tuffatamuuf ummata isaa biratti fudhataman qabu jechuudha yeroo hundoo waan kanarra deebi'eetumaan isinii mootummaa yoo beeziin qabaanne biyya bulchuun dandayu dur namni Itoophiyaa juuhan ummata Amaara juuhanatti irkateeti Amaara kana wajji biyya bulchaa jechuudha sigale hoteela taatu mana Amaara kana nyaatan dhalaa taatu waraanni Amaara kana sii fayyadama waa hedduu laa'ifi gartee social life kan jaaniin kana ummata kana wajji qabaataniiti ummata kana irratti irkataniiti warra sabboontota ifinjuu kana miidhuu turanii jechuudha sigale miidhuu turanii jechuudha sheeyxaantichi dhufeeti dhiiga nama hundaa dhuguu seene wallaalummaan isaa nama hunda jalaa yaafte jechuudha Itoophiyaa Oromoon ogii Itoophiyaatti dubbatte dirqiidhaan Itoophiyaa tanatti jechuun jirra malee akka nama qullaa deemitti ilaalu jirti Itoophiyaa waan jaamu kana Oromoon gurraanuu dhagahuun feetu jechuudha so saboonni Itoophiyaa miite hundinuu akkasii jechuudha saniifuu mootummaan beeziin qaban mootummaan bara amma asitti irkadheetiin taa'ee haasa'u jira yoo wanni ittiin irkanne hin jiraanne kamittiin taa'amee naayi mootummaan bakkatti irkatu qabaachuu qaba jechuudha kun bakkatti irkatu hin qabu bakki inni keessaa hin dhufe jee himatu Oromoodha Oromoon tan halkanii guyyaa gudeechisaa fixaa jiru tana mootummaan kun beeziin qabu jechuudha saniifuu arra gartee Affaarilleen kana jala bullaa jettee ziil Affaar wanni ganda tokko hin geenye Affaarilleen sigale waan akkanaa godhu jirti jechuudha sigale saniifuu kun oduu ammee amma dhuftee jechuudha wanni guddoon hin arra dhufeef dubbii Shimallis sheeyxaantichi Shimallis gatimee Shimallis dheengadda cafirratti albahuu ture sanii jechuudha irra guddaa ummanni keenya ni dagamtan waa irraanfachuu jedhan irra guddaa shorti memorii qabdanii nuun jedhan mee Sibahat Naggaati wajjiin hayyoonni kun jaaramee biyya qabachuu deema abadan hin dandayamu jedhe mee namni yaadu tokko akkamitti marroo dirribaatu Sibahat Naggaati wajjin adduulaa jedha Jaawar Maammadii Sibahat Naggaati wajjin adduulaa jedha Dr. Tsaggaa'eetu Sibahat Naggaati wajjin adduulaa Professor Mahammadiitu Sibahat Naggaati wajjin adduulaa meenuu fi Sibahat Naggaa eessa wal beeyna warri amata 27 Sibahat Naggaati wajji Oromoo rashanaa ture Oromoo hiisisaa ture qeessarraa guuraa ture eenyu Abiyyimi sheeyxaanticha kanaan Shimallis faami Addisuu Araggaa faami Fiqaaduu Tasammaa faami Awwaluu Abdii faami mee qabsoon Oromoo eessa Sibahat beeyti kijibalaal ummanni keenya akka sirriitti adda baafattaniif isin dhufee jechuudha Sibahat Naggaati wajji dhufuu deemanii
Sibahat Naggaa qabsoon Oromoo ittiin haajamtu. Shimee keenya siif deebifna. Dhageeffadhu. Hoggii namichi waa sitti himu akkuma namichi sitti hime dhuftee gadi hin albahin namni illee si tuffata. Namni illee gartee sanabni kun nama yuunivarsiitii illee dhaqee qalama harkaan qaqqabatee maaluma ta'ee siin jechaa jira siigal. Silaa'u garaan akka naman goon hin qabu yakka guddaa keessa si naqe harka dhiiga si godhe sigale dhaloota keetii walitti duyde si galche nama hunda si jibbisiise wanni gootu obboleessa kiyya. Sibahat Naggaatii fi qabsoon Oromoo walilleen beektu ittilleen haajamtu jechuudha. Qabsoon Oromoo qabsoo Sibahat Naggaa fa'aa dura uumamti. Qawween har'a marroo dirribaa dha'u jiru qawwee elemoo qilxuu dha'e. Elemoo qilxuu Sibahat jaaramuudhaaf Sibahat Naggaatti hin haajamne. Qawween har'a marroo dirribaa dha'u jiru qawwee jaarraa abbaa gadaa dha'e. Jaarraa abbaa gadaa Sibahat Naggaatti hin haajamne. Qawween har'a gartee marroo dirribaa dha'u jiru protestiin har'a Jawaar Mohaammed oofu jiru hayyoonni keenya oofu jiru. Gabaabdutti qabsoon har'a hayyoonni keenya oofu jiru qabsoo waaqoo guuturraa nu dhufte. Akka uletti hayyoonni kun walitti dabarsaa dhufee jechuudha. Qabsoon teenya qabsoo namatti haajamtuu miti. Qabsoo heeraa fi seera guuttatte. Qabsoo if dandeessu. Qabsoo uummata jabaa qabdu. Qabsoo uummata hidhata onnee qabu qabdu. Qabsoo uummata ifitti amanu qabdu jechuudha qabsoon teenya. Qabsoo OPDOllee barbaaddu miti. Qabsoo Sibahat Naggaallee barbaaddu miti. Qabsoo Fannollee barbaaddu miti. Tana gurra si calawu. Egaa hordoftoota fi kabajamtoota maatii jiru miidiyaa yaada Sheek Abbuttaarraa waa hedduu akka baratan, waa hedduu akka hubattan, waa hedduu akka gorfamtan abdii qabna yaadaa fi odeeffannoo ammaan tana qabu dhiyeessiniif dhiyaate asuma nu bolabee jira. Odeeffannoo keenya biraatiin hamma walitti deemnutti nagaan turaa isiniin jedha namoonni jiru miidiyaadhaaf haaraa taatan kan subscribe godhin subscribe gochuudhaan maatii jiru miidiyaa akka taatan isiniin jenna akkasuma like share gochuudhaan jajjabeessaan dhaamsa keenya waan wajjin turtaniif galatoomaa ulfaadha.